This is Kessan School of Language. I am your teacher, Abdurrahman Kessan. Today we are going to learn the difference between at the end and in the end. Okay? Where we use at the end and in the end. Okay? Let us see. Here, at the end and in the end. Har'aan sana kalaaluudhaaf deemnu at the end jedhuu fi in the end jedhu. Yeroo kam fayyadamna haala kam keessatti fayyadamna garaagarummaan isaanii maalidha ka jedhu ilaallaa jechuudha. Garaagara jara lachuu at the end fi in the end jechuun garaagaraa jechuudha. Kanaaf waa ilaallu. The first one here at the end. Okay, at the end yeroo kam fayyadamna ka jedhuuf at the time when something ends. Okay, iddoo yookaan immoo yeroo wanti tokko itti dhume sa'aatii wanti tokko itti dhume fakkeenyaaf yoo fiilmii ilaalaa jiraanne dhuma fiilmii sanaa yoo kilaasii barataa jiraanne dhuma kilaasii sanaa yoo hojii hojjetaa jiraanne dhuma hojii sanaa dhuma ji'a kanaa dhuma torbaan kanaa kan jennu at the end, at the time when something ends. Okay, yeroo wanti tokko dhuma isaa sanarra jiru dhuma isaa sanitti fayyadamna jechuudha. At the end of this lesson, at the end of the course, okay, at the end of the time, at the end of the month jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo himni tokko itti xumuramu xumura isaatiin at the end jennee fayyadamna jechuudha. Here, let us take example. At the end of the month, okay, at the end of the month. Xumura ji'aa jechuudha. At the end of the month. Xumura ji'aa, okay, xumura isaa. At the end of the film, okay, xumura fiilmii irratti fakkeenyaaf xumura fiilmii at the end fayyadamna, not in the end. Okay, at the end of the course, okay, at the end of the course jenna malee in the end of the course, in the end of the class in jennu at the end of class, at the end of the course, at the end of the lesson, at the end of the month, etc. Here fakkeenya halaaluu jechuudha. At the end yeroo nu fayyadamnu yeroo wanti tokko gochi tokko dhuma isaarra raawwatame jechuudha. At the time when something ends, okay, yeroo wanti tokko itti xumurame xumura isaarratti at the end fayyadamna jechuudha. Here let us take example. Fakkeenya ilaaluu jechuudha. I'm going away at the end of January. Okay, I'm going away at the end here. At the end of January, okay, I am going to plan future. I am going away at the end of January. This January is the month here. At the end of the month, we say I'm going away at the end of January. And January keessa xumura isaa away, going away. Asii deemuu heda. So kueda garbura imalu heda jechu. I'm gonna away at the end of January. Okay, jenna male I am going away in the end of January in January. And the second here kanalale at the end yeroo kam akka fayyadamnu ilaalle jira. Yeroo kam fayyadamna yeroo wantichi tokko dhuma isaarra fayyadamna jechuudha. Fakkee dhumni kun kan akkami class ta'uu danda'a, fiilmii ta'uu danda'a, ji'a ta'uu danda'a, wanna biraadhaan ta'uu danda'a, hojii ta'uu danda'a, wanta sana dhuma isaa sanarra gocha tokko. Okay, at the time when something ends jenna yeroo wanti tokko dhumarra gahe dhuma isaa sana ittiin at the end of this class, at the end of this episode jechuu dandeenya jechuudha. Here the second one is in the end. Okay, in at. Okay, in the end. Yeroo kam fayyadamna in the end. Yeroo in the end jechuun finally jechuudha. Result isaa kan xumuraa sana agarsiisa finally. Okay, xumura jechuudha kun garaagarummaan isaanii. When we use here in the end, when we say where the final result of a situation was. Okay, when we say where final results bu'aansaa xumura of a situation wanta tokko haalicha tokko was maal akka ture maal akka ta'e dhuma isaa yeroo ibsu nu barbaannu dhuma isaa in the end fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf here we had a lot of problems with our car. Okay, we had a lot of problems
asumarraa ilaaluu dandeenya fakkee kanarra. We had a lot of problems jechuun rakkoo baay'ee qaba. Maaliin? With our car. Konkolaataan keenya rakkoo baay'ee qaba. Rakkoo baay'ee itti arginee jirra konkolaataa keenya kanatti jedha himichi. Ishi konkolaataan erga rakkoo qabaatee hoo. We sold it in the end. Xumura isaa maal goone? Gurgurree jira. Bu'aa maalii agarsiisa? Bu'aa konkolaataan keenya rakkoo qabaatu sana. Konkolaataan keenya gatii rakkoo qabuuf xumurarra maal goone? We sold it. Okay? Sold jechuun past sale gurgurree jechuudha. Okay? Xumurarra we sold it in the end. Here. In the end. At the end in fayyadamnu jechuudha. We sold it in the end. Maaliif in the end ka fayyadamnu? When we say were the final result. Final result. Bu'aa xumuraa. Taatee xumuraa sana. Of a situation was. Maal akka ture? Bu'aan xumuraa sun maal akka ture? Yeroo ittiin ibsuu barbaannu in the end fayyadamna jechuudha. But not at the end. Okay? At the end fayyadamnu. Here. We had a lot of problems with our car. We sold it in the end. Konkolaataa keenya irratti rakkoo hedduu arginee jirra. Rakkoo qaba konkolaataan keenya. Xumura isaa garuu gurgurreerra jechuudha. We sold it in the end. Xumura isaa. Finally. In the end equal finally. Jechuun tokko jechuudha. The other one is here. Finally we sold it. Konkolaaticha xumurarra maal goone? Gurgurree jechuudha. In the end we sold it. Finally we sold it. It's the same. Here. The other one is the example. He got more and more angry. In the end, he just walked out of the room. Okay? He got more and more angry. Baay'ee aare. Mucaan kun jechuudha. He got more and more angry. Baay'ee aare jira. Maal ta'u ilaalee bu'aan isaa jechuudha. Result wanna kana. Reef konkolaataa rakkoo qabaannaa rakkoo isii irratti arginaan gurgurre miti. Mucaan kun amma baay'ee aareera. He got more and more angry. Baay'ee aaree jira. Erga aaree maal ta'a akka jedhu ilaallaa jechuudha. Maal ibsina in the end. Xumurri isaa maal ta'e? Result the last, situation. Dhumni isaa a situation was maal tureedha ka jedhu haalichi isaa sun. Kanaaf resultii dhumaa sana ittiin ibsuudhaaf nu gargaaraa jechuudha in the end ka jedhu. Here. In the end. He just walked out of the room. Okay? Xumura isaa namni kun or finally jechuudha. And the end jechuudha. Dhuma isaa maal ta'e? Baay'ee aare jennaan. And the end he just walked out of the room. Kutaa gadhiisee bahe jechuudha. Kutaa gadhiisee bahe. Maal ta'eef kutaa gadhiisa mucaan kun? Baay'ee waan aareef. Kanaafuu maali dhale? And the end fayyadama. Not at the end. Okay? It's clear? If he got more and more angry. In the end, he just walked out of the room. Okay? He just walked out of the room. Wanta baay'ee aareef bu'aan isaa xumuraa maal ta'e? Kilaasii gadhiisee bahe. Okay? Finally, he walked out of the room. He left the room. Okay? Gadhiisee bahe jechuudha. Garaagarummaa at the end fi in the end ilaalle jechuudha. Kanaafuu isinis irra deebitanii bifa isinii galu yoo ilaaltan ni hubattu jedhee yaada. Sagantaa itti aanu tangoolee arginutti. Bye bye.